amantii ka Oromoo ta'e. Hanga nama. Isa tokkodha. Akka amantii waaqeffataatti namni tokko waaqeffataadha jedhamuudhaaf ulaagaa akkamiitu isa barbaachisa? Egaa ulaagaan guddaan waaqeffannaan tokkicha waaqa tokkichatti amanuu qaba. Lammata safuu eeguu qaba. Sadaffaa laguu lagachuu qaba. Laguu jechuun ajjeesuu, sobuu, hatuu lagachuu jechaadha. Dabaleellee ulfaa Oromoo kabajuu qaba. Malkaan ulfaadha, tulluun ulfaadha, caaccuu kallachuu ulfaadha. Isaan kana kabaja kennuu qaba. Shanaffaan hooda. Oromoo waan hoddatu qaba. Hooda sanallee eeguu qaba. Hooda jechuun? Hooda jechuun gabaabumatti akka namaa galutti amma nama awwaalanii bo'aan galan hooda. Hooddadhe jedha. Waan biraallee waan lagatu gosti tokko akka gosaatti waan hoddatu qaba. Waaqeffataan waan takkaa hooddate sana keessan deebi'u. Safuun waan namaati yeroo baay'ee eegduudha. Inni hooddattu garuu addaan baasee dhuunfaattu waan inni lagatu. Laguu fi hooddanaan xinnoo adda addummaa qaba. Waan hooddattee lagattutu jira. Inni maatiidhaa maatiitti manaa manatti jira. Safuun akkuma jirutti waan eegamuu qabudha. Safuun waan namaan sumamuu miti. Waan gadaan alangaadhaan alangaa facaasee tumu miti. Safuun seera uumamaa, seera waaqaa lafaa waan uumamni hunduu eeguu qabudha. Seera uumama gidduu jirudha. Safuu cabsinaan badiitu dhufa. Bineensi halkan deemu guyyaa deeme safuu cabsee innis hin miidhamaa namallee hin miidha. Namni illee bakka bineensi itti galu dhaquu hin qabu safuu cabse. Bineensi sun gaafachi karaa bahu dhabu nama ciniinaa bineensi sun illee hin badaa namallee hin balleessa. Oromoon hunduu yeroodhaan roobuu dide Oromoon waaqa sin komata. Waaqayyo eegga uumte sabaa simbirri si eeggata. Allaattiin oloo keessaa qurxummiin bishaan keessaa yeroo bakkee malee hin jiraattu roobi uumtee maan ofittaa maa garaa nutti jabaatta jedha. Kanaaf safuu hundaan eegamuu qaba. Safuun gar tokkoon eegamee hin adeemu. Safuun akka kanatti eeguu qaba waaqeffataa. Kanaafiyyuu waaqeffannaan aadaa irreeffannaa yookaan sirna irreeffannaa yookaan irreecha jedhamu yoo ilaalle hariiroonni waaqeffannaa wajjin qabu maal fakkaata? Irreessa jechuun aadaa waaqeffattootaa keessatti ayyaana yeroo tokko yookaan cidha yookaan jaatanii al tokko adeemu jechaadha. Irreessi malkaa qofatti miti. Balbala keetti irreeffattaa, boroo keetti irreeffattaa, ooyiruu keessatti irreeffattaa, abdaarii keessatti naannuma ollaa. Oromoon gabaabumatti irreessa jechuun waaqa marga magarsite, waaqa fayyaa kennite, jireenya kennite, miidhagina kennite kanaa si galateeffannaa jedhee marga jiidhaa fi daraaraa walitti qabatee iddoo tokko kutee iddoo tokko kaa'uudha. Irreessi kanuma ala waan wanni qabuu miti. Kiristinnaan fakkeenyaaf aadaa gaafa dhaloota Kiristoos kabajuu qaba. Aadaa gaafa faasikaa hiikaa ayyaana godhachuu qaba. Garuu amantiin koo faasikaadhaa namni jedhu hin jiru. Amantiin koo gannaadhaas hin jedhu. Musliimni illee aadaa arafaa kabajuu qaba. Amantiin kee maal namatti garuu musliima siin jedha malee arafaadha siin hin jedhu. Akkuma kana irreechi aadaa fi amantaa warra waaqeffannaati. Namni waaqeffannaan ta'in Oromoon aadaa sana kabajuu hin danda'a. Waaqni waaquma sana kiristaanas ta'ee musliimas ta'ee yoo waaqeffate karaa keenya hamaan qabu. Qabxii keenya isa tokkoffaa keessatti kan nuti irratti xiyyeeffannu ni dhimma amantii kana irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Akka amantii musliimaattis, akka amantii kiristaanaattis, akka amantii budiizimii, hinduizimii amantoota garaagaraa biyya lafaa kanarra jiran keessatti ilaalchota garaagaraatu jira. Akkaataatti biyya lafaa kanarratti jiraatan. Akkasumas immoo jireenya boodas kan jiru irratti. Akka amantii kiristaanaa fi musliimaa irratti yoo fakkeenyaaf. Amantii waaqeffannaatti du'a booda kaasii nagaan na jiraachisii hin jedhu waaqeffataan. Hamman jirutti nagaan na jiraachisii. Diroo koo na qajeeshii. Maatii koo fi qabeenya koo naa tiksii. Isa kana boodaa situ beekaa bakka gaarii na kaayii jedha malee du'a booddee yakkan hojjedhee nan gubadha jedhee illee yaadda'u yookaan immoo waaqa bira karaa mirgaan taa'ee illee hin abdatu. Inni asitti jireenya koo tolchi. Isa sana booda immoo situ beekaa jedha. Akka kanatti mul'ata. Kan biraan qabxii nuti irratti xiyyeeffannu amma fakkeenyaaf amantaa kiristaanaa yoo ilaalle baayibilii yookaan immoo macaafa qulqulluu qaba. Amantaa musliimaa yoo ilaalle quraana jedhama. Amantaa budiizimii yoo ilaalle Tiripitaakaa jedhamu tokko qabu yookaan immoo paalii kanan jedhu. Amantaa waaqeffannaa macaafa akkanaa kattiin seerri amantaa waaqeffannaa ittiin
bakka itti eegamee gaggeeffamuu fi namni ittiin hordofuu danda'u kan dhalootaa dhalootaatti darbuu danda'u. Maaliif dhabesee amantii waaqeffannaatu ni eeyyamu moo kun dhiibbaa amantaa kanarratti gaggeeffamaa ture irratti kan ka'e kan barreeffamee hafedha. Amantii waaqeffannaa hin dhoofu kana qabaachuu hin danda'ama. Hin barbaachisas ammallee irratti hojjetaa jirra yoo rabbi jedhe naannoo waggaa tokko booddee hin baha. Kana dura wanti hubatamuu qabu Oromoon yeroonni of ta'ee hansaa aadaasaa eenyummaasaa gadaasaa abbaa ta'ee ajajee geggeeffateet hin jiru. Humna dhabe humna dhoowwanii keessumaa uummanni tokko yoo of ta'e yoo eenyummaasaa qabaate qarooma. Naannoo waggaa 500 ta'ama namoonni baay'een waggaa 150 130 jedhu Oromoonni Oromoo harkatti kan kufe. Maccaaf Tuulamatu bara Minilik kufe yookaan bara Saahil Sillaasee kufe malee Oromoon garri caalu keessumaa warri bahaa fi kaaba jiran bara dheeraadhaaf kan isaan kufan. Kana kanaan miidhaa irra ga'een sana tottolfachuu dadhabee amma ittuma jirraa hin barbaachisa. Maaliif keessumaa amma bara 21ffaa keessa asirratti bara 100 akka namni hubatu ani jaarraan jedhu. Jaarraan waggaa 8 bara aangoon gadaan tokko aangoo irra turuudha. Bara 100 seencharii bara 100 dhumaan fudhachuu qabna. Waggaa 21ffaa keessa jirraa. Yeroo ammaa kana wanti hojjetamu hedduun isaa barreeffamaan waan hojjetamuuf yeroo ammaa kana keessatti kana qopheessuu nu barbaachisaa. Qopheessinee irraa boordii dhaabnee itti yaallee an qophaa'ee hin jiraa. Amma mana maxxansaa gashinee baasuudhaaf humna dhabnee isa waggaa dhufutti yoo rabbi jedhe hin baha jedheetanii yaada malee inni sun barbaachisaadha. Seeruma qefannaas hin dhoowwu barbaachisaadhas. Tolee guddaa galatoomaa obbo Dirribii. Qabxii lammaffaa nuti irratti haasofnu waa'ee waldaa Maccaaf Tuulamaati. Akkuma beekamu isin waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti pirezidaantii taatanii hoogganaa turtan. Waldaan kunis kan inni cufame bara isin pirezidaantii taatanii hoogganaa turtanidha. Kan hubannoo qabutti yoo hin dogoggorre. Bara meeqa gara waldaa Maccaaf Tuulamaatti dhuftanii pirezidaantummaatti jechuudha gara waggaa isaanitti dhuftanii sana dura immoo hojiilee akkamii hojjechaa turtan? Utuu gama pirezidaantummaa waldaa Maccaaf Tuulamaatti dhufin jechuudha. Yoon irra eegina deebisii calqaba waldaan Maccaaf Tuulamaa maalinni isa jedhu kaasuu nu barbaachisa. Waldaan Maccaaf Tuulamaa namoota hayyoota qaroo nama akka Hayilamaariyaam Gammadaa, Alamuu Qixxeessaa, Baqqalaa Nadhii namoota akka kanaatu rakkoo Oromoo arganii roorroo isaanii isaan kuni maal yaadanii jarri kun abukaattoodha. Akkuma irra buusaa ta'ee Alamuu Qixxeessaa abukaattoodha. Hayilamaariyaam Gammadaa abukaattoodha. Baqqalaa Nadhii abukaattoodha. Koloneel Saahiluu Wirrii abukaattoodha. Mana murtii kanatti egaa wanna waggaa 60 har'aati wanna isinitti himaa jiru. Yeroo kana maal argu namni afaan Oromootiin hin ifatama. Afaan wallaalee mana murtiitti hin ifatamaa. Daanyaan afaan Amaaraa dubbata. Abukaattoon afaan Amaaraa dubbata. Aqaabeeggiin afaan Amaaraa dubbata. Wanta inni jedhe ofii baay'ee Oromoodhaaf hin murtaa'u ittuma murtaa'a. Maaliif utuu beekteen himatiin attamitti murteessu. Rakkoo kana hubatanii jarri kun uummata kana keessaa baasuu maal goona jedhanii dura namootuma mana murtiitti rakkatan sana oduma kaffalamiif toluma dhaabatanii fi abukaattummaa gargaarani. Gargaaranii yeroo waan tokko irratti milkaa'ani. Kan booddee maal yaadan? Nuti amma ishuma Finfinnee keessa dhaddacha tokko irratti kan gargaarru. Oromoon Oromiyaa guutuutti akka kanatti rakkata. Kana keessaa yoo maal goone baa isa jedhu yaadanii waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaf Tuulamaa waldaa dhaabnee fi Oromoon baratee afaanuma Hansaayyuu dhiise afaanuma Amaaraayyuu barate seeruma Amaarri baase mootummaan bara sanaa Haayile Sillaasee baase sanayyuu baratee roorroo ofirraa ittisuu hin danda'a. Akkuma namaattuu isumaanuu haa jiraatu jedhanii kanaaf falli godhu nutis namni 3 namni 5 dhaabannee hin eegnu uummanni kun baratee of danda'ee ofirraa ittisuu qaba. Roorroo kana jedhaniiti waldaa Maccaaf Tuulamaa hundeessanii. Kaayyoo waldaa Maccaaf Tuulamaa tokkummaa fi misooma Oromoo qofa. Akka kanatti egaa ani bara 1995 pirezidaantii waldaa Maccaaf Tuulamaa ta'ee filatame. Barri nan jedhu kun hundumaa akka lakkoofsa biyya kanaatti. Akka lakkoofsa Bashaatti. Akka lakkoofsa Bashaatti 1993 koloneel Alamuun gaafa fulbaana bultii tokko boqotani. Pirezidaantii isaan turanii 94 obbo Baqqalaa Nadhii
pirezidaantii kabajaa turanii isaan namoota gara waggaa tokkoo geggeessee sana booddee 1995 ani pirezidaantii ta'een filatame. Yeroon ani filatamu kana dubbii cimtuu keessan seene 1992 manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa muummeen magaala Oromiyaa Finfinnee irraa ka'ee Adaamaatti darbuu jedhe. Koloneel Alamuunfaa kun ta'uun qabu biyya abbaa keenyarraa buqqa'uun qabnu. Muummeen magaala Oromiyaa Finfinneedhuma ta'uu qabdi. Finfinneen handhuura Oromooti. Handhuura keenya dhiifnee maaliif dhaqnaa? Oromoo asitti ijaarrata. Tokkummaan Afriikaa asitti ijaarrata. Mootummaan federaalaa asitti banate. Kanaaf maaliif achi dhaqnaa jedhanii karaa nagaa iyyata gashatanii mana mareettis gashatanii dhimma federaalattis gashatanii waajjira muummicha ministeeraatti gashatanii homaa deebii dhabanii egaa kun 92 hubadhu 19 Utuu sin gara hoggasaatti hin dhufin. Utuu ani gara hoggasaatti hin dhufin. Isaan kana godhanii egaa guyyaa manni maree Oromiyaa magaala Finfinnee irraa Oromoo buqqise seeraan guyyaa gaddaa ta'u jedhanii adoolessi bultii 5 yeroo hundumaa bara baraan 92 calqabee akka guyyaa gaddaatti Oromoon akka godhamu godhee kana boordii ana dura jirutu godhe. Utuu kun kanaan jiruun ani filatame. An 95 filatamee mootummaan naannoo Oromiyaa Adaamaatti haa galu inni jedhame ajaja darbe malee sochiin hin calqabamne. Ani filatamee sochiin sun calqabame qodaa guuranii gara Bishooftuutti gadi qajeellee waajirri Oromiyaa akka jirutti. Yeroo kana egaa ani filatameera. Unis muummicha ministeeraattis mana maree Oromiyaattis federeeshiniittis mana bakka bu'oota uummataattis iyyata galchine kun ta'uun qabu jennee biyya abbaa keenyarraa buqqa'uun qabu jennee inni ta'uu dide. Ittuma fufan. Egaa kana booddee 96 wanni amajjii 25 hiriira waamnee hiriira mormii kanarratti irreebamnee. Hiriira maal jedhudha kan sabaan baay'ee. Hiriirri nu jenne Finfinneen handhuura Oromooti. Waajirri Oromoo achi keessaa buqqa'uun qabu abbaa biyyummaa Finfinnee irratti qabu dhabuun qabnu kana karaa nagaa gaafannee dadhabneerraa uummanni Oromoo haa falmatu jennee hiriira waamne. Bara 1996. Bara 1996 ji'a amajjii 25 waamne. Achii dirreedhuma Finfinnee sanarratti saabiyoota adda baafiyoo sanarratti qabanii nu reebanii gara nama 120 madaa'ee anaan micciiranii konkolaataa keessa na kaa'anii kaasaanchisitti na hidhanii achi dabarsanii maakalaawina geessanii achitti illee doorsisaa fi wanni meeqa booddee gannu lakkisanii dura kan hubatamuu qabu 1956 banamee 1959 cufame. Mootummaa Hayilasillaasee kuffisuu barbaaddu jedhamanii Hayilama Maamoo Mazammir fa'aa boombii darbatam jedhamanii Maamoo Mazammir hin fannisanii Taaddasee Birruu du'atti murtii.